إسني كان كان راوت إبالي بات إسني يجري دبي إبسا عبدي ما من فان أوفن كان خيسة إيه نجرا إنت لما سرجع أنسان توتو دبي تنا خيسة تلمي سميداتا أول تجرتي كاتس إبسا مي مالجي إبسا مي مالجي خجو ولين دقي فنه غرا إيچي تيلي جرتو تدم واحد دو تجرا جتو برباديتي نمو آبدي فاتحة لساتي سادا قرجون جبنيا غريدا بيبدا الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو داوتو تفردو تخين شما كم جرتم بكم جرتن نغني ربي قدا سمبر حجراتو سنين جچا ايغا ولت دي بنجر مالي ولت دي بنجچو كيسن دول دبين نما دبتي يرون سنين جو مال جچو برباديتي akkuma fiidiyoota dabre irratti waa hedduu isin khaaseetiin jira waa'ee ibsaa rukutamuu citii ibsaa hunduma isin biraanii gaawaan isin juu hunda isin ibseetiin jira jechuudha akkasumatti isin biraan ga'uudhaaf deemaa jira jechuudha maal jechuu barbaadeeti itti aansuudhaan ibsaanii miskiina dhugaadha egaa firaa fi diina ofii addaan baafachuu hin dandeenye natti fakkaata inshaallah isin rabbiitiin humaan ta'u irraana numa fayyaa waan jiru hundagaa walumaan qoodannaa waan jiru walumaan hubanna jechuu barbaadeeti ammas kaniin dhufee fi waan jiru hunda isin hubachiisuuf egaa dhugaa dubbachuudhaaf ibsaan fiidiyoo takka irratti waan dubbate hedduudha qabaa jechuun namni ijagaa yookaan gurraa qalbitti kaa'u qabu irraa waa hubataa irraa waa fudhata jeetiin abdadhaa jechuudha maal jee ibsaan kajuu immoo ani illeen isinumaaf himaa maaliif turjumaan illee ta'uun barbaachisu fiidiyoon isaanii jirti isi fuulduraaf dabalata laalullee dandeenya fiidiyoo isaa rakkoo hin qabu jechuu barbaadeeti wanni abdiin jee wanni dhiifama ibsaan jee isintu ani yeroon bakka san na fidanii ija tiyya na qabaniiti na fidan waan achi jiruun hubanne abdiin faanii jechuudha miilaan waan kana keessatti waan achi keessa jirullee arkee hin beeku waan jirallee waan kanaan na mudata je'ellee yaadee hin beeku dhageeffadhu ammoo haalli na mudate san ija na qabanii bakka san yeroo na fidanitti dhaamuu kiyya malee eenyu na dhahe akka eenyu dhahellee hin beeku jechuudha ibsaan kun ammaan tan duuba dubbiin tun maal jette kajuu isiniif hin dhiisa kara qofaa miti ragaaleen guutumaa guututti jira isin biraaniin gaafaniin juu abdiin qaba ammas waan takkataniin asitti osoo karaa iccitiilee waan jira hunduma dubbachuuf yookaan walii ibsutti hin kunne dura waan hin jechuu qabu takkaatu jira ammallee ibsaan warroota kana yoo irraan fagaanne yoo ofirraan fageessine warroota kanaa miidhamuuf ta'a kana numaaf maal jee maal jee jechuuf teessanii jechuudha qabadhaa jechaan ammaan jee yoo abdiif maammee ofirraan fageessine yookiin irraan fagaanne inni isaan kanaa miidhamuuf ta'a kana jala saraaraa oromootu qabadha akkamiin miidhamaa yoo jettanii wanni jiru iccitiin jirtu bakka tana jirti jechuudha beekaa namni gaafa siif game namni gaafa sitti game akki ittiin si miidhu hin dhabuu jechuudha akki inni ittiin si miidhu maatii keessa illee si miidhuu danda'a karaa fedheen si dhufee si miidhuu danda'a fira fakkaatee moosis nyaatuu danda'a jechuudha fiidiyoo tanaas akkuma isin bira geesseen mee ibsaa biralleen naagahaa isin jechuu barbaadeeti dhugaa mata isiitu dubbata waan akkasiillee ni jaama wanti as keessa jirtu dhibdeelee lafa nuti keessa jirtu tuni dhibdee gurguddoo hanganan jaamne tilmaama isiidhaa eenyuun beekne jechuudha wanni kuni wal xaxaadha furuudhaaf nama tokkotti ulfaataadha namni gaa waan danda'u ofiisaarraa ka'ee ni godha ani sanga tokko waan tattaafatu jiru ni qaba garuu tana jee asirratti wantiin isinii himu hin jiru jechuudha kanaaf mee afaanuma ibsaarraa yoo irra fufinsaan warri dhageeffatellee fufinsaan dhageeffatee bira dabre jiraate gurra qalbii kaa'uun haa dhageeffannu ibsaan mee maal jedhe ibsaan mee maal jedhe kajuu waliin dhageeffanne gara iccitiilee jirtutti deemna waa hedduutu jira jechuu barbaade hunduma isin biraan ga'uuf annumaaf qophiidha isa kana qofaa miti
وان باين نهار كجر خانا كفامد وانو جدو اللي بايد خانا جيم ما يسني فينيم قالوا هجين يتلوف نوان تيفي أماس ترتين كان ينمال وليني فيديو إبسان همان إرا دبدسان دبته مي gurra qalbii qabuun haa walumaan ilaallu kana booda walitti deebina jechuu barbaadeeti dhiifama. Yoo an dhufu immoo abdiin gabbeeti ijana gabee ulaan cufamuu baatee waan irraa beeku hin jiru. Ijana gabanii ol nana kan waan ta'eef waan na duuba nama saalaa kee jiru yookaan nama achi duuba jiru san hin agarre hin argillee hin agarrees ittillee hin yaadne wanna kanallee ni uumamu jedhellee hin yaadne isi warri waan kana raawwattan na jesuudhaaf kaayyuu waan akkasii san gootan suni eessattuu ba'ullee teessanii na jalallees hin baatanii inshallah abdi rabbi duuboota takkitti ajjeessa kana booda na kuchiisa homaa rakkoon qabu wallahi ladiim aariiti jetana beekan. Egaa daawwattootaaf hordoftootaa anumaaf miidiyaadha. Ibsaan waan je'ee jechaan ani afaan kiyyaan jee caalaa jecha isarraa dhageeffattanii jirta yoo nama waa qalbeeffatu nama waa hubatu taatan asirraa waa hubattanii jeetiin abdadhaa jechuudha. Garuu ibsaa maal jee amma? Maal jee mee dhugaa rabbii maal jee? Ija na qaban waanumaan anjeesan jee kana qofaa miti waan baay'ee dubbatee jira ibsaan waan baay'ees jee jira. Iccitiin numaaf isinii fidu caalaa inni jecha afaan isaatii bahee waan baay'ee dhajee waan baay'ee inni jee qofaa miti. Bar ilmi namaa jechuun sammuu maaliif nuu kenne ittiin yaaduuf nuu kenne ittiin yaaduuf yaannee waa addaan baafachuudhaaf si galee dhugaan golli abbaa keessa jiruuf ifa jette Oromoon golli abbaa keessa jiruuf osoo ifuu inni halaalaati sammuu tanaan yaadee waan kana beekuu danda'u qaba jechuun tilmaama yookaan xiinxaluu danda'u qabna jechuudha. Maaltu jira isiniin jechuu barbaadetu wanti jiru ibsaan akkuma madageessanii wantumaan anjeessan jee jechuudha yeroon achi na fidan akkasin na qabanii akkana na godhanii akkasitti waan kana jechuun waan baay'ee dubbate irra isinii deebuu nan barbaachisu jechuudha. Kana qofaa miti. Ammas dhaadannoon ibsaadhaa hoo maali? Ibsaan warra isa miidhe kana beekee itti dhaadachuu jira moo dhuguma rabbii dhaadannoon ibsaa hoo maali? Mee waliin ilaalla isa kanaas. Ibsaan kan dhaaddatu warra nadhee kanaafis niin taaja. Inshaallah miskinticha kiyya dursaa rabbi siyaa fayyisu fayyaatee bakka siyaa deebisuun ja'anii jechuudha. Rabbii dhuguma nuuf haa fayyisu ibsaa. Fayyaa isaa bakkatti nuuf haa deebisu. Kasanirraa hafee isaaf immoo hundanni xumuranna. Rabbi namaasi diinaa fi fira isaa nama addaan baasee beeku rabbi isaa haa godhu. Nuti rakkoon nuti qabnu nama nu yaaduu fi nama nu nyaatullee addaan baafnee beekuu hin dandeenye. Wanni nu miidhaa jirus lafa tanarratti jiruuf jireenya ilmi namaa jiraatu keessatti wanti wal xaxee nu miidhu rakkoo nu naqu gufuu nu ta'u bakkuma hundatti nu hambisu nu ijjisiisu nu waccisiisu waan kana waan addaan baafachuu dadhabne qofaafi jechuudha dhalati. Kanaas warra beeku rabbi nu haa godhu inshaallah. Ammas irra deebi'ee maaliin jechuu barbaada viidiyoo tana dirqama waliin gahaadhaa ibsaa biraan naa gahan isiniin jaa. Maaliifi ibsaanii miidhaa ammaan tana miidhabe kana caalaa hanga lubbuun isaa dabruutti jarri irratti dalaguu hin dhiisu iccitiin jirtu bakka tana jirti awwaan hin beekurraa waan isinii dubbadhuun qabaa jechuudha. Keessoodhaan anilleen asirraa isinitti haasaa oolutti hin jiru waaniin lafa keessa dalagu jirulleen baay'eetu jira. Kanammoo kana jee isinii hin himu sababni hin himnee fi waa hedduutu jira anaatu beekaa jechuudha. Inshaallah ammas mee ibsaan jechoota jee kanatti aansee maal jee mee maal waan inni dubbate ammas laalleeti walitti deebinaan isiniin jaa. Kanaafuu ammas turtiin keenya viidiyoo ibsaan dubbee isiitti dubbate waan inni jee qaba waliin ilaallee walitti deebinaan isiniin jaa na waliin tura. Abdiis ta'e Muhammad isinirraa gadi uummataa keessan raayii Muhammad abdi yeroo muraasa keessatti viidiyoo kana agartan jechuudha. Yeroo muraasa keessatti dhufuu baattanii taanan wanta kana keessa harka akka qabdan beeke. Dhugaa sannaa baasuu baattan
Mataa keessan irraa gadi hin bu'an isin kana waan kana raawwate dhibbaa dhibbatti isin jedhe harka keessan qabne ta'e wanni inni akkas godhatuuf kun maali abdi yoo dhuftee dhugaa baasuu baatte naafisiitu wal arga dhugaa rabbi hoomaa waan kana isintu dhibbaa dhibbatti harka keessaa qaba wal arguuf teenya yookaan anuma kuchiiftanii yookaan anuma isin baafachiisadhaan. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Lumaaf Miidiyaa maal jechuu barbaade? Ibsaan waan jedha dhaga'utti jirtan turjumaana ta'e wanti hedduu isinii himu hin jiru jechuu barbaadeeti. Amma ibsaan maal jedhee laal maammeen waan jedhetu ture ibsaan amma hoo maal jechaa jira asirratti addaan baasaa waan kana beekuudhaatu nu barbaachisa. Maammeen namoota isa dhahee erga manatti deebinee waliin baafna haju baafna jeejebi. Erga manatti galee immoo galchan immoo biraa deemuu yaada ibsaa ha ibsu kana jechuudha. Biraa deemanii harka yoo keessaa qabaachuu baatan namoota kana waliin baafna ammatti naa hoottaa haju dubbate jechuudha. Jarra kun itti dhufee immoo yoo ammoo waan kana hin goone dhibbaaf dhibbatti kana miidhee jiru harka keessaa qabu isini hajuu shakkii takka malee ibsaan dubbatee jira. Kuni jecha ibsaa irraa bahe jecha numaaf uummatee jechu jiruu miti jechuudha. Kanaaf kanarraa hoo maal hubanna? Waan baay'ee as keessa jira. Irra hin deddeebi'u. Iccitiilee hafte hundaa tawaa'ee ibsaa irratti maammeen faan akkasuma eenyuudhaan abdiin dalagaa jiran takka takkaan isinii fiduuf hin ta'a jechuudha. Kanaaf lubbuu isaa akka hin galaafatamne ammallee ibsaan of eeggannoo guddoo akka godhu gamonumaaniin dhaamsa kiyyaa dabarfadhaa jechuudha. Yeroon dabarfadhutti taa'ee haasa'uu fi odeessuu qofaa miti waan lafoo keessa dalagu ani waan itti jiru anaatu beeka kana takka lama jee asirratti wantiin isin himu hin jiru. Kanammoo akka biraan naa geessan innilleen of eeggannoo hanga danda'utti akka godhu asumaan dhaamsa kiyya dabarfadhaa. Kanatti aansuudhaan wanta jiru hunda tokko tokkoon isiniin fida. Ammas lafa tana keessaa waan baay'eetu jira. Waan baay'ee wal fakkaattu rakkoo luma qofa rakkoo miidhaa qabdu qofa miidhaan tun hoo eessarraa deemti. Namni diinaa fi fira fi addaan baafachuu danda'u qaba. Namni nama isa keessa taa'ee isa miidhus ofirraa baasee addaan baasuudha qaba. Nu sammuu akkam qabna hajuu yeroo laaltu jireenya kana keessatti haalli dhalli teenya keessa jirtu haala nama maraachuu keessa jira jechuudha. Namni namaan hubanne akka biroottis hubachuu danda'a. Akka malettis nama hubataa jechuudha. Ani immoo yeroo baay'ee rakkoo deemtee ofii xiyyaanatti dhufte akkamiin na hubatan kajuu immoo maal jeetiin isin hima akka maletti dogoggoran na hubatan jechuudha. Rakkooleen san ofiif na dhufte an furuuf osoo miidhaan takka hin dhufne waan godha jeetiin tattaafachaa ture malee rakkoolee san keessaa harka qabaadhee dantaa qabaadhee waa takka illee qabaadhee keessa bu'ee hin beeku jechuudha. Garuu namoonni keessa hin beenye waan rakkoo san numaaf fidee ofuma isaatiif itti oofusee rakkoo san keessa rakkoo namni hin beenyetu jira. Namni qaqqabee yoo laale immoo rakkoo keessatti arkaa jechuudha. Rakkoo san furuudhaaf ammoo yoo rakkoo san hanga dandeessutti of eeggannoo keetiinuu hin deemne rakkoon san mataa keetu miti. Rakkooleen lafa tana keessa jirtu rakkoolee wal fakkaattuudha jechuudha. Rakkoolee wal fakkaattu rakkoolee waluma qofa wal nama nyaachiftu jechuudha. Wal nyaatu irratti wal yaadu nafee kaxayyeeffatamteetu jira jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti? Ammas tanuma wal fakkaatu furmaata jedhanii waan itti waliin jiranii mee walumaan haa ilaallu. Wanni ittiin jiranii waan hedduu nama miidheessa. Ani waan san jeetis hin beeku. Garuu maali beektu waan kana keessa wanni jiru. Anillee yeroo rakkoon akkasitti deemtee na dhufte rakkoo tana hiikaa isii itti godhuuf waan hin fayyadamin hin qabu. Waa hedduu fayyadameen jira. Garuu miidhaaf osoo hin taane waan kana oolchuu fi akka maal jechuu barbaadeeti akka inni hafuu fi yaalii hedduu godhe jechuudha. Garuu hin danda'amne. Maali wanni humna nama barbaachifti jechuudha. Humna yeroo jedhani humna kee qofa osoo hin taane maaliif waa hedduu hunda waliin waan kana furuu irratti yoo xiyyeeffatte furuullee dandeessa. Yoo san hin taane isiin sanuu simiitii jechuu barbaade. Kanaaf mee viidiyoo takka ammallee qabadeen viidiyoo furmaateen faan jechoota akka waliin akka
براهيس جرني تراس ولي لاليتما أماس ولتي ديبنا وان جرا هوندا خرابودا ولتي ديبنا جتشو برباديتي أماس كوبين كيسن ترتين كيسن نفانا هاترون سنينجا نور دفا كاتيس سبيلان كيسا باف سبيلان ما كسكنا كيسا ترى طيب ما كسانا كنا الفوتو أصلا هاتو نكتو هاتو بي حركة كاتيس حركة كاتيس انتوكن هيا نانتو يوتو نتو دكامينتا يوتو سانغا أخينا ما نتو دتاريغا يوتو كده كيسا كاي نما تويتي يو نتو دكامينتا ميكا غورا كيسا باي أكنا بدي سيما ده كشيء تيجي مالك أنا خلنا تمانة أسيتي نتو سكو كويسان أنجي لا لا سال فردي سيما بنتم كده بعدين دقي شيخني ما يا سامر دقي فردي وان جباتين سيما دقي هيا وادي ها ويا كلا تهمبيو قال مكا هذا سهمبيو هيا أتي مكا هذا تهمبيو جالاني همبيو كيسا كله فينجرا أي سونا كرد هيا ما أمي سيمبيو تاريخ هذا لو تسا جولة تيسني سيمبيو تأكدتي قيلت يا غافردتين isin adarabaaf ta'uu ijoollee akkanaan godhuu deeman jenneen siis. خلاص أركاد جرتني جتشودا لو تغير مال جتشودا مال تدي ما جرا مال تمود تاجرا أني سمونتيا هنك سمونتيا متانكيا وفي خيا نجر قلوتا كاكيسان جرا جتشو يرو كانت تركولة ترفروفيو ديم تلي ميدا تكا ميدا متكا ميدو وان كانت يدو تناكيسا جرا خنا فيني وان كان رايرون تبدو نا ركتيت جتشودا تركان فين بربادو لي فلوتشودا وانتي يرو هدو كيسا خيجا كيسا مالتوان كانان دفجي خانا كيسا دفو هدو تجراجة غرو هندو ما ديمسا كيسا اتسين يو دندين ينسي ريسين يو دندمن مو ربي اللي تخدنو وان دمنو دوادا وفي خينيا وكانو ميني وفي رايت تساتو ما ديمنا جيتو بربادات خوانا كنا تباين جر خانا كفامت باين أماس دينا خان الرهاسو رافيو خاون الرادو بچوف وصو هنتاني ركولي تناول فكاتو راهن كخانا توكيتين سنگر سيسا جراجة چو دهو دفتو تقيج خانا في مو خيسو تنا خيسا وان جرا اما وان سجاب سيسو ركو تنا خيسا إسان ولد تجرو خانا چالا إسا بروتو بكا تنا جراجة چو دوبين إبسا في لا دوبين إبسا عبدي ما من فان أوفن كان خيسا إنه جرا إنت لما سرجع أنسان توتو خدو بيتنا خيسا تللمسو ميداتا أول تجرتي تنمو هما تمورا يسيتي نوما ديمتي أكتي خيسا بهانا مو وان جبدو راجة تونا أني متاخي جان كيسا سيني واني مدد أنا تبقى جتو إني حلالا على فرد مالي وان كيسو تنجر وان بيني في وان بايس كيسا جر أما تنا خيسا زكاسما نم نجر خونو ينيو جنة تكتا كانسا سانيو يولا لما أچما خيسا أكنا أكاسي لا مي فيديو تناس تتعامتو تناس لغيفنه سنبودا يوهيري ولي ندبفت ولي ديبنا سنبودا مو يوهيري ولي ندبسو باتل چرالي بايكي قبنا وان جرا خونتو تكتا كان سنبرانينغا وان جرا خان قابو وفي بخيجا وف برا قابو بايا جرا خانا يسبران غو كوبي خانا كوفامتي هنغلبو يبسا باسو رتي تجي فجوتي هجوتو نما of كنسان هجوتو نما فاني ناسو متي أما سجوتشاتين جرا أكاني توجوتشا جرو مو سنفنمو خنافو مي فيديو تنبودا ولتي ديبنا يوهيري أركاني نهردوفا Sodatin bala. Bala. Wani singo adu tetu isi gore kana unta. يا فرق كرات الدنيا نمالا كنا يعني كرات الدنيا كرات الدنيا والله ni inti ni tim ko jira. أمي داري ساعة كذي يعني كذا بيعمل إما كذا Akai isin akam fe tini beta sila. Akisin fe. Akai bi nama kana garte fula media dro torbate kana maklu kana jolle kana jirenya aya wani kamne.
nama duratti waan ta'an akkasii gooteetti ijoollee tan ijaan guddisuu beekti beekatu tarkaanfii beekatu waa kuulee ta'ee isin himuni. Sana guys udah nama kana bila na tai. Oke jadi kan bakal faith ya begitu panis. Ini mau beli sana sana terlagi cakap betul. Hadim ni kah haji sah? Hadim tu mantap sih betul. Anak tu bukan mah. Silawar isi isi bar fanisani kan sila. Aji tu kerana dia buat apa kerja. Nilo bar fanisani kan. Wilai. What? Sudah tu baru. Mana sih buat aku tu isi baru kan untuk tahu. Hai. Wan jaga tu pesan. Kita siapa berapa? Tanda lagi agak isi kasih tu kan aku. Siapa lagi je? Rumah saya kan nazar pun. Ati jual dia bergarah kerja saya tak bisa. Gar kan ini guys saya nak guys tidak kenal panjang jira. Ini tu ni kita. Gaji.